Kamoltanii Python data structure adda addaa of keessaatti qabu beeknaa listii dictionary tuple setii har'a kan wajjiniin ilaallu tupleedha. Tuplii duwwaa uumuudhaan jalqaba. T1 jedhee maqaa tuplii godhannee sana booddee brackettiin fayyadamee kun tuplii duwwaa naa uumu. Tuplii lakkoofsa of keessaa qabu uumuu nan danda'a. T2 jedhee brackettii banee 1 2 3 jedhee kun tuplii lakkoofsa naa uuma. T3 jedhee tuplii stringii uumuu nan danda'a. Maqaa jalqaba maqaa tuplii koo sana booddee stringiin itti dabarsa. Maqaa namaa dhaqnu ibsaan jedhee akkasitiin tuplii stringii uumuu nan danda'a. Tuplii stringii lakkoofsa of keessaa qabu uumuu nan danda'a. Maqaa tuplii koo brackettii banee Amii jedhee 1 2 jedhee kun tuplii lakkoofsaaf stringiidha. Tuplii listii of keessatti qabatu uumuu nan danda'a. T5 jedhee 1 2 3 jedhee tupliin kun listii of keessatti qabata. Tupliin tuplii of keessatti qabatu illee jira. Kanaaf T6 jedhee tuplii akkasii uumuu fi banee ammas brackettii kan biraa keessatti banee 1 2 3 jedhee tupliin kun tuplii kan biraa of keessatti qabatee jira jechuudha. Tuplii lama of keessatti qabatuun uuma. Jedhee kun tuploota koodha jechuudha kun akkasiin tuplii uumuun ni danda'ama. Execute'n godhe kan execute gaafa godhu tuplooti kun uumamaniiru. Tuploota uume kana display gochuu fi tokko tokko isaa display goona. Sana booddee irraan jala akka argitanitti tuplootiin isaanii naa uumamaniiru jechuudha. Tuplii duwwaa, tuplii lakkoofsaa, tuplii stringii, tuplii stringiif lakkoofsaa, tuplii listii of keessatti qabatu, tuplii of keessatti qabatu. Tuplii uumuu irratti wanti dabaluu barbaadu lamaan tokko jira. Innis fakkeenyaaf tupliin sun qabiyyeen isaa tokko duwwaa yoo ta'e sintaksiin isaa xinnoo ishee addadha. Tuplii akkasii uumeen sin targeessisaa T jedhee maqaa tuplii koo brackettii banee 12 jedhee tuplii kana fixuu fi koomaa na barbaachisa. Tuplii qabiyyeen isaa tokko duwwaa ta'e gaafa uumnu koomaa dhumarratti hin barbaachisa. Inni lammaffaan waa tuplii kan hin dabaluu barbaade tupliin yeroo hundumaa brackettii fayyadamnee uumuun nurra hin jiru. Fakkeenyaaf T2 jedhee 1 2 3 jedhee akkasitiin tuplii uumuu nan danda'a. T3 jedhee fakkeenyaaf 12 akkuma isa gubbaa kanaa uumuu nan danda'a. Garuu koomaa na barbaachisaa sittis dhumarratti. Yooma qobaasaa ta'e iyyuu tuplii kan biraan follow gochaa elementii kan biraan follow gochaa jiru ta'e iyyuu achitti koomaa na barbaachisa. Maaliif hojjettan immoo koomaan kun hin jirutu ta'eeti Pythonii kun integerii ta'ee tuplii ta'ee adda baasee hin beeku akkatti beeku qabu Python. Kanaaf jennee koomaa dhumarratti keenya jechuudha.